akkaataa qimaaqimamii yookiin mi'eessituu ittoo yookiin ammoo daabboo akkasuma goommana wantoota hedduu akka baaltinnaa yookiin ammoo oriijinaala qulqullina qabu mana keenya keessatti akkamitti akka dhiyeessinuu fi akkasuma ammoo tuyyuu warrootiin bitachuu barbaadanillee barachuu barbaadan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harkafuun Oromoo kiyya guutuu jirtu akkuma sitti argitan paartii yookiin ammoo kutaa lammaffaa qophii iidaa akkaataa kenneettoo hanga xumuraa itti buufnu isinii hima isiniin jedhee asirratti dhaabee jira. Viidiyoo kenneettoo kana booda jechuu jalqabarraa hanga dhumaa ilaaltanii jettan akkaataa qimamii yookiin ammoo mi'eessituu ittoo daabboo akkasuma goommana foonii allicaa yookiin ammoo tuyyuu ittoo waxii diimaa adda addaa akkasuma booraa fi adii argachuu dandeettanii. Tokkoffaa irratti akkuma sitti argitan ibidda erga qabsiisee eelee dhiqadhee ibidda irra kaa'ee garbuu fiyyallee dhiqee sababni an garbuu dhiquuf wanni kun ni dhugama waan ta'eef qaama keenya keessatti fayyaaf fayyadamna waan ta'eef daaraa yookiin awwaara irraa dhiquun dirqama kenna dhiqee erga jedhee kunu akaayaa jira akkuma sitti argitan an akaayyii hin qabuin dagadha wallahi dhugaa isinitti hima namootiin eelee bitattan akaayyii gaafuma san waliin bitadha warri qalbii akka kiyyaa qabdan isiniin jedha viidiyoo kana laayik sheer godha viidiyoo kana keessaa kenneettoo jalqabarraa hanga dhumaa karaa salphaa taheen namni daa'iman qabne akkasuma ammoo tuyyuu wanna kenneettoo guyyaa muraasa keessatti akka nuu ba'u barbaadan osoo foolii takkan godhatin yookiin ammoo tuyyuu namootiin tokko tokko kaamiraatti godhanii waan akkasii odoo waan takkallee ittiin godhe mee akka dafee nuu ba'u akkamitti akka fayyadamnuu fi anamootu akkuma beeytan meeshaa namaa geessuu fi asii jechuudha hitayya ture waan nagalee fi jarjaraadhaan akka dafee naa ba'u barbaada guyyaa tokko qofa qaba. Haala kanaan akaayaa jechuudha bishaan litira 30 distiin naqadhe distiin tun baay'ee guddoodha achi booda ammoo garbuu kiyya erga gubee jedhee hagana jechuu hagana gubee itti haradhaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya namootiin na jaalatan hundi sheer subscribe like godha sheerin har'aa isin fayyada buhaaraata hedduu asirraa argattanii dhumarratti jira viidiyoon obsaan caqafadha garbuu itti aanullee akaayaa jira erga innillee gubatee jedhee haala margitan kanaan distii maree fi sanitti hare amma ammoo eelee irraa buusee ka'ee distii kana ibiddarra kaayaa akkuma sitti argitanitti amma qimamiidhaan yookiin buhaaraata kan kenneettoo waliin danfisu jira kan booda itti naqu jira buhaarran kunniin hedduudha jechuudha dheengadda waan baay'ee bitadhee achi durallee ka qabu jira kunuu akkanatti kenneettoo kiyya danfee sadarkaa kanarra ga'ee jira amma qarafaa qurunfudii heelii itti godhe akkasuma ammoo dafee akka ba'u jalqaba irratti jechuudha maal jedhaniin kana dhiifaman of golcha orreenjii wajjiin har'a orreenjii kookaa wajjiin jalqabuma wajjiin danfise yoo hin danfisinii garaa nama bokosaa garaallee jechuun nama rabbasha yookiin nama jeeqa waan ta'eef kanaaf sukkaarallee asumatti waliin danfisaa jira maaliif yoo naan jettanii hundi isaatu iyyuu waliin akka dafee naa ba'uuf yeroo tuna jalaa deeme gaafa asiin dura daa'imaan hojjadhee ture amma ibiddillee kunuu jala dhaamee jira jala dhaamsee jira amma baaldii kiyya dhiqadhee akkasuma qulqulleeffadhee ulachuuf deemaa jira dhimbiibuuf jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Xiqqoo qorruu qaba maaliif jennaanin oo'aan sun baaldii laastikiitii yoo buufne tokkoffaa fayyaafillee gaarii miti lammaffaa irratti ammoo tuyyuu laastikiilleen hafuura itti baafata waan adda addaa qorree jira ibiddi haga dhaamee turee jira amma kun akkuma argitan ejersaa maandajatti godhee maandajaan ulaa jira jechuudha baaldiitti kenneettollee yeroo kana qorree jira jalqaba irratti wanni baaldii kanatti amma godhu erga ulee geessee jedhee ammoo tuyyuu tokkoffaa irratti loomii fi burtukaana itti cuunfaa qola wajjiin akkasuma ammoo tuyyuu waan takkallee itti godhuun qabu itti aansuun qimamii shaayii jechuudha qimamoota yookiin ammoo mi'ooyi urgooytu hunda akkamitti akka tumanii isin agarsiiseen beeytanii osoo hin beeytanii isin yaadachiisuu fi erga qimamii shaayii itti godhee jedhee booda sanii itti dhimbiibaa jira inni kuni baay'ee oo'aa miti oo'aa isinitti fakkaatina marra waahida yookiin ammoo yeroo takka danfise kunu haala amma argitan kanaan dhimbiibee geessee jira kunu akkana jira maashaallah hin furdannellee hin haphannellee kunu kan loomii burtukaana erga cuunfee geessee qollisaalee kurree baaldii kanarra jira asitti ammoo tuyyuu garbuudha garbuu kana ammoo tuyyuu wayitti nahinnee haala margitan kanaan jechuudha akka gadi jiisinu ta'a hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kenneettoon jalqabarraa hanga xumuraatitti kan jechuudha hojjannee bakka tokko dafee akka nuu ba'u barbaannu haala kanaani namootiin daa'ima qabdanillee erga inni danfee yeroo jala dhaabsitan sanii daa'imatti gootanii daa'ima baay'ee isin gaafata kiiloo 3 kiiloo 4 illee akkasuma immoo namootiin sukkaara qusachuu barbaadan haala kanaan itti fayyadamuu dandeettanii itti aansuun kun kana amma ammoo tuyyuu kan hin barbaadu qophii jechuudha ittooti yookiin ammoo tuyyuu waxii diimaa ittoo diimaadha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asumaan ammoo tuyyuu
hajar bi asfuureen jedhan isinii galee hajar bi asfuuree jechuun urgooytu yookiin qimamii jedhan san argitanii hunda isii dhiidan sababeeffadhee dhugaa dubbachuu fi qopheeffataa jira. Akkuma sitti argitanii kunooti kunniin kakaayamu kunniin karraa hojjedhee bakka takka yoo bitan namaa barakata. Kunoo argitanii maasha Allahdha. Qarafaa kana asittas baay'ifadha. Kammuunni widdiidha. Suni maal jedhamti naanakaa dhaabsuudha adii jechuudha. Isiillee widdiidha. Akkasiin itti urgooftu argitanii. Akkamitti warri jettanii akka mana keessaniititti jechuudha. Akka namaatitti odoo hin ta'in akka kiyya qofa fayyadama. Isiniif galee kanaaf isin martu keessanuyyuu akka keessanitti naa fayyadamaa. Kun qimamii shaayiiti xiqqishuu isiiti duraanin irraa hafte. Akkasuma immoo kennee keessillee ganaa godha. Kunoo qimamii shaayii argitanii xiqqishuu qaata jechuudha. Isii tanallee waggaa ga'ee haga bitadhe yoo bakka takka bitattan baay'ee isinii barakata qimamiidhaan kunniin kun abishiidha. Abishiilleen ta nyaatan odoon ta'in xiyya ta qimamii fayyadamuudha. Argitanii an akka namaatitti miti nan ilaallatu akki namaa jechuudha. Kanatti garaagarummaa kororimaa abashaati kun ka faranjiiti. Ka abashaa baay'ee widdiidha kanaaf isa gatakka fayyadama. Kanammoo waan barbaadu qimamii dhuunfaa kiyyaa jechuun namoonni hedduun akka hedduuf fayyadamuu dandeettanii fayyadamuu fi isiniin jedha. Asuma namootuyyuu qimamii daabboollee qopheeffadha. Akka mana keessaniititti isinii galee qimamii daabboollee qopheeffadhee hunda isaatu iyyuu har'a bakka tokkotti qopheeffadha jechuu isinii galee. Kunooti kuni dimbilaala qimamii daabboo qopheeffachuu fi kun ammoo absuudaa adiidha. Absuudaan gurraachillee yoo barbaadan hin jira akka barbaadanitti jechuun sun fedhii keessan irratti hundaa'e. Ganaa keessaa guuraa hundi isaa guuraa qaba. Abishiin qulqulluudha. Abishii qimamiif bitattan akkanatti qulqulluu tana fayyadama. Kunniin kakaayamu kun muka shaayii amma ka fayyadamu. Kunoo kunniin marti jechuu argitanii dhugaa rabbi kunillee kunoo xoosineedha. Qicoqicoon bituun bu'aa takka hin qabnu xoosineedha. Yeroo barbaadetti manaatti jiraatee jechuudha. Kanneen akkana bakka takkatti baaldii wayii keessa gagguurraa bakka argitanii maasha Allah jenna. Amma kuni qimamii adiidha. Absuuda adiidha. Kun dimbilaala. As keessa wanni jiru baay'eedha. Qarafaan jira. Lala. Qarafaan jira. Qurunfudiin jira. Abishiin jira. Kammuun jira. Ximiziin jira. Qonda barbareen jira. Qurunfudiin jira. Abishiin jira. Akkasuma ammoo maaluma isiniin jedhare kororimaan faranjii jira. Gana caccabee fireen keessaa yaa'a. Asitti ammoo baala fooniitii fi kororimaa abashaati widdiidhaan qabu xiqqishuma bitadhe. Asitti absuudaa adii. Asitti ammoo absuudaa adii akkasuma ammoo abishii fi dimbilaala. Kanaaf hunda isaatu asitti ammoo akkuma argitan qimamii shaayiiti. Hunda isaa dhimmisnee jechuudha. Isinii galaa jiraami oowwisnee ibiddarratti daayina. Akkamitti akka kaayannu isintu beeka. Kuni qimamii maal akka ta'e, kun kamaalii akka ta'e, kun kamaalii akka ta'e, kun kamaalii akka ta'e, kun kamaalii akka ta'e. Kana keessaa jechuudha. Kanaan achitti hundi isaa ittootti fayyadamu yookiin waxitti fayyadamuun karaalee adda addaatiin ni danda'ama. Ammoo kanneen waximaaf dhiyeessaa jirallee isinii galee dirqama qayyooxii yookiin ammoo waxii diimaa qofa odoon tahini
allicha akka fayyadamnu jira diima akka fayyadamnu jira kanammoo viidiyoo biraa raqqabadhee isinii dhufa qophii iidaati asitti ammoo kun kadaaboo waan qopheeffataa jiruuf absuudaa gurraacha ittiin daballee daa'iman qabaa waan ta'eef ijoolleen tii absuudaa gurraacha nyaatanii kana qofatu mee ho'isee kanaaf beenaa isiniin jedha kunoo akkuma asitti argitanii jalqaba irratti qimamii shaayii yookiin ammoo tuyyuu bohaaraata shaayii ho'isaa jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kenneetti tollee sumatti godhee achi booda ammoo tuyyuu mushakkala yookiin ammoo tuyyuu kan walitti wanni isin hubachuu qabdan qimamiin jechuun dubartiin qimamiidha maaliif jedhamti beeytanii yookiin ammoo bohaaraata dubartii maaliif jedhamti waan hunda ufiin walitti akkamitti naataha goommanatti qimamii kam godhadhaa icciitii bakka jechuun dhugaa rabbii isinitti himuu fi icciititti godhachuu icciitii isiiti jechuudha dubartii kanaafi ani yoo xiqqaate har'a qimamii gosa 4-5 qopheeffataa jira kan goommanaa qabaa kan waxii allichaa qabaa kan diimaa qabaa akkasuma kan shaayii qaba kan daabbollee qaba isiniin jedha akkuma sitti argitan waaw maashina kana maashaallah tabarakallah giraama 100 qofa wanni inni hin tumne hin jiru isinii galee achi booda erga qopheeffadhee jedhee haala kanaan hunda isa akka addaannaa ba'u irratti barreeffadhee qalamii qubaatiin kun ka shaayiiti isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namni bohaaraata kana barbaadan oriijinaala akka mana keessatti ittoo teessan yookiin ammoo idaama keessan mi'eeffachuu shaayii keessan daabboo keessan urgeeffachuu barbaadan Razaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 15 72 75 heloo jedha laayik sheer waliif godhaa horaa bulaa